Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota keenya gochoota keenya ilmaan Oromoo jala jirtu akkam jirtan. Har'aan tana gammachuufin viidiyoo kaa'uu danda'e gammachuu addanna jira. Gammachuun kee maali? Joon hin oollamtu obboleessi keenya Nasruunis alhamdulillah rabbil aalamiin harka zaalimaatiin nu bahee jira. Gammannee gammadaan isiniin jaa hundi keessan hordoftoota kiyya. Akkasumatti gaatii ammallee ni dhukkuba. Miilli isaa kun xiqqoo ni dhukkuba. Akkaan dhufee isaan laala je'een argatullee hin dandeenye gara mana yaalaa deemanii naan je'e kennaa manatti argadhe akkaan dhufeeni akkasumatti gaa salaamata gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya warreettan sabboontuu walloo jalatti argamtan hundi keessanuu baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Maaliif arraan tala obboleessi keessan guyyaartii Oromoo yookaan Nasruun hidha hattuurraa nuuf bahee jira. Ammallee kaatee kun sabboontuu walloodhaa akkuma beeytan sagalee Nasruudhaaf taatee waan dhalaa taateef malee aarsaa guddaa qabalte haa galatoomtu akkasuma killeenis namni hundinuu galatoomaa isin hundinuu maaliif arraan tana kaatee isin walloodhaa dhugatti arraan tana Nasruun ijoollee Harargeeti. Maaliif obboleessa kiyya namni kun jetteeti ol baatee sooshaal miidiyaa kana gubbaatti hedduu takka iyyaa fi turte akkasuma isinillee warreettan isii jalatti argamtan iyyansa isii kanaaf warreettan gartee qalbiin teessile isin cabte meeqa saniif gaanitis kun nagayaan gartee bakka sanirraa baanii isiniin jechuudhaaf kaameraallee kaannee obboleeyyan kiyya amma kaati Nasruun xiqqishoon miilli kun yeroo hedduu balaataa irratti hidhee kiyyaan mujrimtichi simirtoo irratti waan azzabaadhaa tureef akka gaariitti gartee gocha suukanneessaa waan silaa ilma namaatirraa hin malle waan fokkisaa irratti dalagaa waan tureef sanirraa kaatee innis miilli kun xiqqoo dhukkubee ni buta. Saniif mana hakimaatti kutee isallee rabbi nuuf haa fayyisu isallee waliin gatteenyeeti viidiyoo gammachuu isiniif marraa obboleeyyan kiyya. Saniifuu gamanumaan ammallee du'aa nuuf godhaadhaa wal jabeeffadhaa isiniin jaaladhaa obboleeyyan kiyya. Akkasitti gaatee killeetilleen hordoftoota sabboontuu walloo salaamtaa gaafadhuu isin jechuun barbaade. Abshir kanarra asumaanoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota sabboontuu walloo baga nagahaan nu eegdan isiniin jechaa nutillee gama keessan dhufnee jira. Akkasuma gaa sabboontuu jechuun wallaahi baay'ee takka jechuudha Nasruudhaaf sagalee ta'uu turte jechuudha iyyaa Oromoo teenya inni kun abbaa maatiiti akkasitti sagalee ta'a inni kun maneedhaa keessatti tumamee jechuudha Kadiir mujirmaan qabee baay'ee takka miidhutti jira iyyaa sagalee ta'attee isiilleen hedduu sagalee isiitiin hanga dandeessuun jechuudha isaaf sagalee ta'uu turte baay'ee takka isiilleen hagaltumtuun jaasumaan akka gartee jechuudha intala dhalaa takkatti yookaan akka obboleettii teenyaa takkatti isiilleen jechuudha galata guddaa jechuudha rabbii gaditti nu biraa qabdi akkasuma ilmaan Oromoo kan gartee isiilleen hanga dandeessuun itti iyyuu turte san har'a isiilleen kunoo dhuftee Nasruu laalettee akkasuma gaa Nasruun jechuudha isaa fi haati manaasaa nama wajjin fuudhanii mana hakimaa geessuuf kutanii baay'ee takka jechuudha gaanii beeytanii akkuma inni gartee duraan hidhaa gartee mana hidhaa keessatti simintoo irra gartee ciisuu turetaniif miila xiqqishoo ni butaa. Maaliif namni simintoo irra ciisuu ture kun gaafa bitaa kennaan xiqqishoo qabbanaas ni harkisaa waan yeroo hin jirutti illee yeroo roobaa waan ta'eef saniifuu rabbiin alhamdulillahi baasee san hundaarraahi wallaahi Oromoo teenya du'aa uummatee saniitu baasee garuu immoo akka nama tokkootti jechuudha sabboontuu walloo jechuun maaliif Oromoon jechuudha keessaafuu yuutuubarii hedduutu jira nama gartee sagalee akka gartee isiitti isiin gartee jechuudha kaa'aa jiru. Warreen gartee jechuudha sooshaal miidiyaa jechuudha gurguddaa qaban kan Nasruudhaaf sagalee iyyanii dabarsan yoo gololchi taate malee ni jira jee yaadun kan wayyaanii. Kanarraa isiilleen akka nama tokkotti galata guddaa nu biraa qabdi jeetii naftii qabaa. Saniifuu obboleeyyan kiyya sabboontuu walloodhaa walloo miti Harargee miti Arsii miti Jimmaa miti isin Oromoodha. Maaliif cinaa dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya China la isitillee warreettan China la isitifillee faaraa taatan subscribe godhaa like godhaa babal'isaa. Maaliif
sabboontu walloo akkuma wallaahi kaate isinis arkitanitti nama cinaa dhaabbatu nama gargaaru hedduu takkaan galatoonfadha. Maaliif har'a anaaf osoo hin ta'in na bira jirtiif osoo hin ta'in akka nama tokkotti maaliif niin abdadhaa jechuudha. Har'allee osoo na taatees akkasuma hedduu takka wallaahi diraramaadhaa turte sooshaal miidiyaan yookaan yuutuubarri beeraa kun hedduudha. Maaliif har'aan tana gollee aartii Oromoodhaa nama beekaa nama hayyuu karaa teknooloojiitiinis aartii Oromoo guddisuu irrattis nama walleelee hedduu taphachiisaadhaa ture. Akkasuma barumsa teknooloojii kanaanis nama jabaa qabnu jeettiin abdadda. Saniifuu isaanillee numa beekan namni hundinuu numa beekan. Maaliif gabbaanii hin dubbanne? Maalolli kun saalfiidhamu maal nafa akka saniifiin anis isaan komachuu ta'e dhiifama. Laakiin Oromoo haa wal jajjabeessinu haa wal guddifnu. Har'aan tana isin tun yuutubara haaraa qacalee amma lafaa kaadhaa jiru itti dhagayamee karaa dandeessuun har'aan tana yuutuub isiidhaa yuutubara xiqqaa kanarratti sagalee gola aartii Oromootiif ta'uun isii wallaahi hedduu takka na gammachiise. Warreettan silaa sagaleen isaanii ni dhagayamti jennee abdannuu tokkolleen ol ba'ee dubbatan jiru. Egaa gololcha haa galatamu innilleen dubbate akkasitti obboleeyyan kiyya akka nama tokkotti hedduun isin galateeffadha. Maaliif du'aayin isinillee hedduu gaachana nuuf taateeti nu cinaa dhaabbattee nu gargaartee dagalee nuuf taate. Isinii wajjin du'aayin isinii wajjin alhamdulillaahi rabbiin gaatii nu gargaare zaalima sana akka illeedha nu baasee na qaban jarrisanii sababuma godheetti gola aartiillee bakka san keessaa waliin baane baga gammaddanii obboleeyyan kiyya. Ammoo isin hundinuu bakka jirtanii wal jabeeffadhaadha. Guddaa keessan hayyuu keessan beekaa keessan cinaa dhaabbadhaa. Takkanaatti dhaamsi kiyya kana saniifuu isinilleen warreettan as jalatti argamtan viidiyoo tana adara laayik sheer godhuudhaan wal biraan gahaadha. Chaayinaala qacalee kana waliin haa guddifnuun isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Akkasitti kaatee killee keenyaatillee kaatee walumaan kaatee rakkina san keessa turre galatoomii. Wallaahi galata irraa ammallee kaatee rabbiin nasruu nuuf haawwee gartee fayyisu. Inshaallah uumaan ta'u beekaru kaatee bakka san keessaa hunuma baane rabbiin kaatee yoo nama jeesse malee ilmi namaa kun hunduu akkasitti qocaa allaattiin irra wal marattee jedhan qocaan kun dur dhagaa qaamarraa kana qabu jedhan foonii kaman lafa ta'a. Akkasitti yaa qocaa allaattiin hundinuu si guuruuf deemtii jeeti illee si dhaqee waggaatti himu rabbii wajjin jiraayee jeema. Akkasitti isaanillee kaatee murteen isaanii nu ajjeesuudhaaf yoo taate rabbiin waan keessa hin jirreef alhamdulillaahi rabbi nu baasee nu hambise. Alhamdulillaahi wallaahi irraa caalaa wallaahi nama wanni gartee jechuudha natti dhagahame. Rabbi alhamdulillaahi jee maaliifi akka gartee jechuudha ilmi namaa kuni akka singoon hin qabu. Garuu kanarraa yoonii fi gartee jechuudha isa biraa gartee murteen sun hin kennamin waan akkasii godhuu hin danda'u ilmi namaa adii haa ta'u gurraacha haa ta'u maaliif kanarraa rabbiin alhamdulillaahi wallaahi hangama kiyyaan rabbiin gartee rakkoo san keessaa nu baasee nasruunan inshaallah fayyee jechuudha nasruu wajjin as deebinee gama keessan viidiyoo jechuudha adda addaa gama keessan dhufne jeetiin abdii qabaa hordoftoota keenya. Kanarraa har'a garuu irra caalaa gaa sabboontu wallootis kunoo asitti jechuudha walgarree wajjin jechuudha isilleen akkuma gartee jechuudha ilmi namaa kun beekaduu afaan keessatti illee yoon qabe ilmi namaa kun dhiifama naan jechaa haati haasoo ka'e addaan mure ilmi namaa kun uumamee hin xumuramu. Maaliif guyyaarraa arrarraas boru ati arrarraas boru waa hubattaa hanga duututti jechuudha. Arrarraas boru sumeettuuti beekadhu ilmi namaa kun akkuma uumametti hin dhaabbatu hanga duutti uumamaatuma deemaa jechuu guyyumarraa'ee inshaallah fiigaa anilleen beekadhu gaa duraan ni beekta yoo mujrimummaatu isarraan tana kadiirii fi gartee warri arraan tana inni wajjin deddeemu kunis ani isaan caalaa duraan ni mujrimaan ture. Gola aartiitillee kaatee waan sababan qabnirratti dubbimatii fi tajaajila irratti kaatee illee rabbi nuuf fayyisu. Eegaan kaatee mashuulumaa fi biizii waan kanarraan jira isinillee kaatee mana taa'uu jirti.
Taakkasitti isillee kaatee rabbiin nuuf haafiyu maaliif naaf inni kun hedduu tokko wal dhabuu turre beekadhu kaatee har'aan tana osoo na taate anuu hin fayyu hanga isaa kanatti gartee nama dila sanna godhe hin fixadhuuf ture har'aan tana kaatee inni gara bal'inaa fi duudee ittiin gartee nama baadhatu waan qabuuf isi sanuu ta'uu danda'a dabreetti akka obboleessaa naaf ta'e jechuudha haa galatoomu. Garuu isi san guutuwaan wallaahi waan duraan dalagaa ture sanii ittiin sheenee deebi'e. Isi sana keessatti maal ilaallee beektaa qabeenyaan qabu hedduu itti baasee itti kasaaruu bu'aa tokkollee hin arganne yoo miidhaa taate malee. Egalee ammammaa tana sababni jalqaba dubbii tanaa rakkina kiyyaa fi konkolaataa aartii Oromootii beekadhu. Egalee har'allee dubbii tana rabbi nuuf haafitu akkasitti gaati isinillee galatoomaa waan qaamaan illee nu biratti argamtanii fi amnaa ta'e hedduu takkaan si galateeffadhaa akka nama tokkotti akka obboleettii biyyaatti. Wallaahi tilleen galatarraa fiitii kennaa keenya wallaahi yani atuu baga Oromoo taate sin ja'a maaliif jettee yoo taate obboleessa keenya kana rabbiin si gursee bakka inni jiru si geessuun obboleessa keenya kana dhattee rabbii wajjin furmaata fiduun haqa obbolummaati rabbiin akkanatti furmaata kana nuuf fide isinillee namoo atii fi killellee kan ammoo isa barbaaneettanii wanni hedduu wanni adda addaa isin mudatees baga rabbiin isin baasee baga rabbiin niyyaan asitti isin fide galanni kaalchaa isinillee galata hedduu qabdanii galatooma obboleessa keenya sana furmaata isaa nuuf fiduufi akkasumatti obboleenyan keenya nu caalaa wallaahi nu caalaa siitutti rakkate wallaahi dhugaa rabbiitti yoo deebite wallaahi rakkoon ta'e rakkootiyya lammii tokko beekta dhiiga tokko bakka waliidhaan nu hin qabnu bakka rakkattetti si bira dhaabbatuu qaba bakka rakkadhetti ni bira dhaabbatuu qabda akkasumatti maas miidiyaa kanarratti waan adda addaati argutti jirra waan nama gammachiisuu waan nama gaddisiisu aarusii fi walloos rabbiin gaa walitti kaasee rabbiin qabbana haa fiduu fi obboleenyan kiyya maaliif akkana taatan garuu isin ilmaan abbaa tokkooti arusiinis Oromoodha walloonis Oromoodha miskiinni karaa deemu maaliif walakkaa keessanitti maaliif dararama yaa obboleenyan kiyya jabaa ofii abba jabeeffataa wal jabeeffadhaa والجبهة كتا كتا والقعدو دي ستي ديني نقول فجرة. قلت كنا غني بلا فن دبر دبتي ولجن كيا أورمون كتا كتا أنتكا والقودين بيجو أمانتني اللي ولين قودو. صح. أكسوما أورمون ولت دولون سفود. كي سافو أرانتر زبنا أما خنت زبنا تكنولوجي أما يوفترتي سمني في والنياتون alagaa if tuffachiisuudhaa fi ifi kofalchiisuudha. Maaliif namni biraallee yoo arge waan kana nu ajaa'iba sabni biraa hundi addunyaan ammaan tana teknooloojiidha. Maaliif haasawaa ati dubbattee turjumaanaa jira. Siigalee obboleessi obboleessa nyaatu maaliif isin jette addunyaan nu koflaa jirti obboleeyyan kiyya Oromoon walloon qabdu jimmaan qabdu kutaadhaan takka waliitu gartee warreettan waan akkanaa kanaaf kaka'umsa taatan gamanumaan harka irraa qusattaniin barbaada obboleeyyan kiyya isinillee dhaamsa kana sheer gootanii akka biranaaf geessanii ni barbaada. Dhiisaa wanni akkanaa kun nuuf hin malu. Oromoo harka tokko taanee waliin haa jiraannu kan walloo kan harargee hundi isaanii obboleeyyanii Oromoon Arsiin qabu Wallaggaan qabu Jimmaan qabu nuti obboleeyyanii ilmaan Oromoo Booranaa fi Bareentoo ilmaan abbaa tokkooti haati teenya takka saniifuu gochi akkanaa kun nuuf hin barbaachisu wal miidhuun akkasuma jireenya biyya namaa jireenya taaribaa yookaan jireenya kana keessatti illee warreettan bifa dallaalaatiin ilmaan Oromoo osoo afaan tokko dubbatanii afaan alagaadhaa kan bareedaadhaan doorsisanii akka maleetti gartee waan hin taane maallaqa humna isaatii oliifaa hanga silaan warri isaan irraa dhalatan lafaa fi manatti gurguran takkaan gayuun arraan tana manni obboleessa keetii haati tumtee gurgursiiftu mana abbaa keetii mana haadha keetii ta'uu hin dagatin waa aadaadha. Oromoon irbuu qabdi irbuun Oromoo isin qabdu warreettan akkanaa kana gocha akkanaa kanarraa fagaadhaa obboleeyyan kiyya kana dhaamsi kiyya viidiyoo tana laayik sheer godhaadha wal biraan gahaadha hanqa viidiyoo gammachuutiin walumaan walitti dachaanutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi